Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaamin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hundi keessanuu akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana egaa kutaa lammaffaa sababoota namoonni hafuurota hamootaa duukaa bu'aniif kan jedhu waliin ilaallaa. Tooftaalee hafuuronni hamoonni ittiin nama miidhanis as keessatti egaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kutaa tokkoffaa yeroo darbe keessatti barnoota guddaa akka argattanii fi hubannoos akka gabbifattan abdiin qabaa jechuudha. Isin yaadachiisuudhaaf kutaa tokkoffaa keessatti sababoota namoonni hafuurota hamootaa duukaa bu'aniif qabxiiwwan 3 ilaalleerraa jechuudha. Tokkoffaan namoonni maaliif hafuurota hamootaa duukaa bu'u kan jedhu dhiphachuu irraa kan ka'ee fi hafuuronni hamoonni jiruu fi jireenya isaanii keessatti dhiphisuu irraa kan ka'e furmaata nuuf ta'a jedhanii hafuurota hamootaa duukaa hin bu'u. Inni lammaffaan immoo dhukkubarraa kan ka'e jenneera. Namoonni gaafa dhukkubsatan gara mana Waaqayyootti gara tsabalaatti deemuu caala kadhannaa fi sooman akkasumallee gaabbii galanii fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhatanii qoricha fooniif lubbuu keenyaa kan ta'e fooniif dhiiga Waaqayyootiin fayyuu caalaa dawoo hafuurota hamootaadhaan fayyina argachuudhaaf kan yaadan. Hafuurota hamootaa duukaa bu'anii fayyina kan argachuudhaaf yaadan hedduun isaanii waan jiraniif kanaafis furmaata jedhanii gara sanitti waan deemaniif hafuurota hamootaa duukaa ni bu'u. Hafuurri hamaanis immoo karaa kanaatiin qabuudhaan dhiibbaa irraan ni geessisaa jenneera. Inni sadaffaan immoo dawoo hafuurota hamootaa argachuudhaaf jenneera. Eegumsaa fi kabaja argachuudhaaf, girmaa mogosii argachuudhaaf, ulfina argachuudhaaf, xiyyitiin akka isaan hin dhoofneef, maatiin isaanii akka hin miidhamneef, namoota biratti kabaja argachuudhaaf, dawoo hafuurota hamootaa argachuudhaaf jecha hafuurota hamootaa duukaa kan bu'anii agaanintii kan harkisanii fi kan harkisiisan namoota xiqqoo miti jechuudhaan waliin ilaalleerraa jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu namoonni maaliif hafuurota hamootaa duukaa bu'u? Hafuurri hamaanis kallattii kamiin isaan miidhuu danda'a kan jedhu gaafa ilaallu inni jalqabaa hafuurota du'oota jeeqan ittisuudhaaf hafuurota hamootaa duukaa ni bu'u jechuudha. Namoonni baay'een kan isaan jaallatan firoonni isaanii, ollaa isaanii ta'uu danda'a, maatii isaanii keessaa tokko ta'uu danda'a. Hiriyoonni fi firoonni isaanii yeroo foonitiin jalaa boqotan hafuurri hamaan abjuudhaanis haa ta'u, ifaatiinis haa ta'u kallattiidhaan, haal kallattiidhaan yeroo baay'ee firoota yookiin namoota isaan jalaa boqotan kana hirriba keessas haa ta'u, ifaanis haa ta'u, fuula isaanii fuuldura fiduudhaan yeroo baay'ee akka isaan jeeqaman taasisa. Namoonni baay'een maal jedhu kanaan? Abbaan koo, haati koo, obboleessi koo, ekeleen yookiin firri koo abjuudhaanii natti dhufa. Maal narraa barbaade jedhanii yeroo baay'ee ni gaafatu jechuudha. Maaliif ilaata? Yeroo baay'ee abbaa kiyya abjuudhaan hin arga. Inni erga boqote tureera. Haadha kiyya hin arga, obboleessa kiyya hin arga. Fira kiyya na jalaa boqote yeroo baay'ee ija kiyya fuuldura na deema jedhanii wantoota jireenya isaanii keessatti ifaanis ta'ee abjuudhaan isaanitti mul'ate furmaata argachuudhaaf jecha namoonni namoota ni gaafatu jechuudha. Namoonni aguma namoota yookiin firoota isaanii jalaa boqote kana abjuudhaanis haa ta'u ifaanis wantoota isaanitti mul'ate isaan jeequ kana arganii ni dhiphatu jechuudha. Hafuurichi hamaan kunis immoo namoota kana jeequudhaaf fuula isaanii, bifa isaanii, fuuldura isaanii ni fida. Sagalee isaanii fakkeessee itti ni dubbata. Kanarraa kan ka'e hirriba keessaa boqonnaa dhabanii yeroon isaan itti dammaqan, yeroon isaan itti dhiphatan yeroo hedduu namoota tokko tokko irratti ni mul'ata jechuudha. Egaa keessumattuu gochaa kanarratti hammeenyaan namoota kan rakkisu hafuura ekera dubbistuu jedhamtudha jechuudha. Hafuura ekera dubbistuu jechuun hafuurota du'oota waamtu jechuudha. Yookiin immoo hafuura du'aa namatti fiduu fi nama jeequdha jechuudha. Namoota boqotan kana firoota isaanii kan ija isaanii fuuldura fiduudhaan kan ittiin jeequu fi sammuun isaanii akka jeeqamu kan taasisu, boqonnaa akka dhabu kan taasisu. Itti aansuudhaanis immoo hafuurota du'aa kana namoonni akka isaan sodaatan, rafuu akka isaan sodaatan kan taasisu hafuurota nama dhiphisanii fi nama jeeqan hafuurota hamootaadha jechuudha. Namoonnis egaa hafuurota hamootaa kanarraati baqachuudhaaf jecha akkasuma immoo
taatee amma abjuun isaa ta'u ifaan kallattiin ittiin dhiphatan kanarraa hiikamuuf jecha furmaatan argadha jedhanii gara mana xonqaayee deemu jechuudha. Ergasiin booddee sirumaatiyyuu maal ta'an ofitti firoomfatanii jechuudha gaafa kana. Kanarraa kan ka'e namoonni afurota hamootaa duukaa bu'u. Gaafa gara mana xonqaayeetti deeman afurri heekera dubbistuu jalqaba sammuu isaanii keessa galee abjuun isaa ta'u ifaan isaan jeeqaa ture kun jechuudha. Caalatti immoo gaafa gara mana heekera dubbistuu dhaqee namni kun furmaanni kiyya maali jedhu afurichi kun maal ta'a keessa nama sanaa seenaa jechuudha. Jalqaba haala taa'ee haa ta'u qaama haalaa kutaa qaama isaarras taa'ee haa ta'u bakka adda addaa qilleensa irras taa'ee haa ta'u kan isa qoraa ture amma amanee furmaata gaafachuudhaaf gara mana isaatti gaafa dhufu keessa isaa seena. Laphee isaa qabata, yaada isaa qabata, guutummaatii guututti nama kananii to'ata jechuudha. Namni kun kanaan booddee kan eenyu ta'e kan isaa ta'uusaa mirkaneeffateera jechuudha. Kanaaf yeroodhaaf waan furmaata isaaf ta'uu fakkaatu itti fakkeessee itti agarsiisaa yeroodhaaf hin dhiisaa jechuudha. Kallattii isaa jijjiiree garuu karaa biraatiin jireenya nama kanaa miidha jechuudha. Kanaaf hafuurota hamoota akkanaatiin namoonni gaafa dhiphatan furmaata kan ta'uu danda'u gara mana qaallichaa deemuu osoo hin ta'in, gara mana heekera dubbistuu deemuu osoo hin ta'in, gara mana warra daangiboon hojjetan hafuura hamaa deemuu osoo hin ta'in, gara mana waaqayyoo deemuu, tsabala cuuphamuu, gaabbii galuu, fooniif dhiiga waaqaa fudhachuu, subaayee qabachuu, hafuuronni hamoonni jiruu fi jireenya kiyya keessatti kallattii kanaan namiitan yaada kiyyaa kan facaastan yaaddoo kannatti fiddan yaaddoos kannatti taatan jireenya kiyya kan jeeqxan fooniif lubbuu kiyyarraa carraa jireenya kiyyaa hunduma gallakkisaa hidhamaa maqaa waaqayyootiin jennee hidhuutu furmaatadha malee gara sana deemuun caalatti ofitti hammeessuu yookiin immoo firoomfachuu jechuudha jechuudha. Egaa namoonni gochoota kanaan dhiphatan abaluun natti mul'ata abjuudhaan maal irraa barbaade maal inni jedhanii namoota gaafa gaafatan deebiin namoonni kennaniif egaa nama kanatti kanadha jedhamee yoo himame hubannoo waan hin qabneef hubachuu dhiisuu danda'a kan jedhu irraa kan ka'e abbootiin bakka nama santu waasirraa barbaade asraat bakuraatii baasi maqaa nama sanaan hiyyeessa nyaachisi rakkataa gargaari nama kanatu waasirraa barbaade jechuudhaan kallattii ni kaa'uuf kunis gaariidha. Kun gaarii ta'ee osoo jiruu garuu hiyyeessa nyaachisuu keenyan maqaa nama sanaa waamsisuu keenyan qofa wanti kun kan nurraa dhaabbatu osoo hin ta'in humni hafuura hamaa namoota du'oota kana fidanii jireenya keenya keessatti nutti agarsiisan akka isaan dhaabbatanii fi hidhamaniif akka jalqaban isinii kaasee kadhannaadhaan soomiidhaan sagadaan fooniif dhiiga waaqayyo fudhachuudhaan tsabala deemuudhaan ofirraa dhaabuun ni danda'ama malee inni kun aga dhumaatti nurraa dhaabuuf furmaata ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isa kanarratti namoonni of eeggannoo guddaa gochuu qabanii namoonni kanaaf furmaata nuuf ta'a jedhaniiti jechuudha. Hafuurota hamootaa duukaa kan isaan bu'an. Lammaffaan namoonni maaliif hafuurota hamootaa duukaa bu'u kan jedhuu fi sooromuudhaaf biyya lafaa kanarratti jechuudha. Soorummaa qabeenya guddaa argachuudhaaf abbaa gamoo ta'uuf abbaa konkolaataa ta'uudhaaf jireenyi isaanii inni foonii addunyaa kanarratti akka isaanitti tolee jiraatu isa kana barbaachuudhaaf jecha hafuurota hamootaa duukaa hin bu'u. Mana daftaraa mana xonqaayii deemu namoota biraa irra kan caale qabeenya argachuudhaaf kabaja argachuudhaaf maallaqa argachuudhaaf jireenyi isaanii qannootti akka jiraatu yookiin immoo akka isaanitti mijatu gochuudhaaf daandii waaqayyoo dhiisanii daandii hafuura hamaa seexanaa salaabii qabatu jechuudha. Hafuurri kun eessaa fidee isaan sooromsa kan jedhu qabeenyuma namoota biroo fidee isaaniif kenna malee bakki inni itti fidee isaanii kennu hin jiru. Kanaafuu daandiin isaan qabatan daandii gaarii itti haa fakkaatu malee daandii hafuurota seexanaa hamootaa salaabii qabatanii jechuudha. Jireenya namaa kan sallaban, maallaqa namaa kan sallaban, midhaan namaa kan sallaban, waan namoonni biroonni ollaatti biyya keessatti naannoo keessatti qaban gocha hafuura hamaa kanaan fayyadamanii qabeenya isaanii kan jalaa fudhatan gochaa ciggaasisaa waaqayyoon hin jaalanne kana kan raawwatan waan ofii isaaniitti ittiin dafqine ittiin hojjenne waaqayyoon dafqa keenyaadhu jedhee osoo jiruu isaan garuu humna hafuura hamaa kana fayyadamanii jireenya namaa keessaatii qabeenya namni dafqee horate kan jalaa fudhatan kan jalaa sallaban xiqqoo miti jechuudha. Kun immoo waaqayyo biratti nama adabsiisa. Warri akkana godhan adabbiin isaan irraa akka jiru waaqayyoon gaafa dubbatu macaafa keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irraa kaasnee gaafa dubbifnu akkana nuun jedha. Namoonni
duumessa ilaalanii ooda dubbanna jedhan. Gara dubbistuun qaalloon qoricha kan namatti godhan, kan nama daweessan, jireenya namaa kan jeeqan, Waaqayyoon amanuurraa gara hafuura hamaa amanuutti kan deeman hundumti isaaniiyyuu kan ciigga'aman, kan abaaramanidha jedhee kaa'eera. Kanaaf jarri kun warra abaarsa jala jiran, eebba Waaqayyoo argachuurraa gara abaarsa daabiloosiin filatanii kan deeman, namoota hamootaa fi jalloota waan ta'aniif namoota akkanaarraati eenyumtuu nu eeguu hin danda'u. Eenyu malee Waaqayyotu nu eeguu danda'a jechuudha. Nuti ofii keenya arguu hin dandeenyu. Yaada isaan keessa isaanitti yaadanii, ammeenya isaan keessa isaanitti bocanii, daabiloos wajjiniin walii galanii jireenya keenya miidhuudhaaf yaadan kanarraa kan nu eegu uumaa hundumaa kan ta'e Waaqayyoodha waan ta'eef jabaannee yeroo hundumaa kadhannaa kadhachuun, sagaduun, soomuun yaa Waaqayyo nu eegi jennee adaraa Waaqayyotti of kennuun barbaachisaadha jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Namoonni hamoonni fi jalloonni kun kan ofii isaaniitiif qofa badhaadhummaa yookiin qabeenya, kabajaa fi jireenya mijataa jiraachuudhaaf qofa miti jechuudha. Hafuurota hamootaa kana duukaa bu'anii gara mana xonqaayii fi salaabii kan isaan deeman. Faallaa kanaatiin immoo namoota biroo balleessuudhaaf qabeenya akka isaan dhaban, jireenya gadadoo akka isaan jiraatan, namaa gadi akka isaan ta'an, akka hiriyoonni isaanii ta'ee firoonni isaaniis nagaan arganne, boqonnaa akka hin arganne, maatiin isaanii akka diigamu, fayyaa akka dhaban, mana isaanii gallakkisanii bahanii akka deeman, akka uffata gatanii maraatan, fayyaa akka dhaban, qabeenya isaanii akka mana yaalatti fixan, dibamanii algaa irratti akka hafan, wanti isaan hin boce, wanti isaan hin taasisne, hammeenyi isaan hin yaadne hin jiru jechuudha. Akka isaan rakkatan hafuura matatiitiin, xunqaayii fi salaabitiin hidhuudhaan namoota rakkisuu fi dhiphisuudhaaf rakkachuun namootaa, dhiphachuun namootaa, dhabuun namootaa kun kan isaan gammachiisu deeggartoota hafuurota hamootaa daabiloos kan ta'an lakkoofsa hin qaban jechuudha. Kanneen kun egaa Waaqayyoon yoo nurraa hidhe malee, yoo nurraa eege malee dandeettii fi beekumsa keenyaan jara kana ofirraa eeguu hin dandeenyu. Kanaafuu Waaqayyoon immoo Israa'el irratti morri hin hojjetu jedhee dubbateera jechuudha. Morri akka nurratti hin hojjenne, hammeenyi fi dabni isaan bocan kun akka nurratti hin hojjenneef gara Waaqayyootti deebi'u amantii guutuu qabaachuu fi kadhannaa fi sagadaan jiraachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Har'as dhugaan kun addunyaa kana keessa ni jira jechuudha. Namoonni akkuma jalqaba kaasne madda galii argachuudhaaf, sooromuudhaaf, namoota kan biroo ofii isaaniitii gadi taasisuudhaaf hammeenyi isaan bocanii mana daftaraa xonqaayii keessa yeroo hunda mana matatanyaatti kan deddeebi'an lakkoofsi isaanii hedduu akkuma ta'e durirraa jalqabee bara duuka bu'ootatti illee wanta akkanaa ni jira jechuudha. Qulqulluun Phaawulosii fi Siilaas gaafa tokko jechuudha iddoo kadhannaatti otoo deemaa jiranuu jechuudha gara mana kiristaanaatti deemanii kadhannaa gaggeessuudhaaf osoo deemaa jiranuu xomboreen yookiin immoo matatanyaan isa jennu jechuudha. Xomboreeshiin jedhamtu matatanyaa jechuu dandeenya, xonqaayii jechuu dandeenya, daftaraa jechuu dandeenya. Warra hammeenyaa fi hammeenyaatiin daabiloositti firoomanii ilma namaa kiyyoo daabiloosiitiin hidhan kana jechuudha. Xomboreen hooda dubbachiisuu of keessaa qabdu tokko nutti dhufte jedhan. Eenyufaatu jedha? Phaawulosii fi Siilaastu jedha jechuudha. Eessa deemaa jiru isaan? Mana kadhataa deemaa jiru ilaala. Gaafa kana jechuudha xunqaayii, daftaraa, matatanyaa, asmaatanyaa isa jennu kana jechuudha. Amma akka nuti waamnu kanatti yeroo sana immoo xomboree jedhanii waaman. Kan hooda dubbachiistu, ekara dubbistuu kan taate, matatanyaa kan taate, qabeenya namootaa sassaabdee namoota biroof kan galchitu, salaabii kan taate jechuudha. Daabiloos wajjin kan firoomtee fi daabiloos ishii bultoo godhatee ishiirra taa'ee hammeenya isaa kan hojjetu tokko argan jechuudha. Nutti dhuftee jedhan karaa irratti jechuudha kan ishiin itti dhufte. Xomboreen hooda dubbachiistu of keessaa qabdu tokko nutti dhufte. Isheen hooda dubbachuu isheetiin horii baay'ee jechuun maallaqa baay'ee jechuudha. Qabeenya baay'ee jechuudha. Gooftaa isheetiif galchiti turte jedhan. Eessaa fiddeetu galchiti? Namoota biroo irraa sassaabde. Hooda dubbattee, matatii kana hojjettee, waa namaa kana hojjettee, qabeenya hedduu sassaabdee immoo qabeenya sassaabde kana immoo gooftaa isheetiif galchiti jedhan. Gooftaa jechuun egaa yeroo sanatti nugusa yookiin mootii kan ta'edha jechuudha. Kan kana bakka buusee hojjisiisu jechuudha. Ofii kan hojjetan qofa miti jechuudha. Namoonni namoota akkasii teechisanii mana isaanii keessa teechisanii kana hojjetan hedduutu jiran ilaala. Mana isaanii keessa kan teechisan yeroo baay'ee jechuudha.
harka kan hin qabne, luka kan hin qabne, daftaroota xonqaawota warra ta'an mana keessatti sooressoonni kan ol kaayatan hedduutu jira jechuudha. Mana isaanii keessatti dhoksanii gaadaatti yookiin immoo kophaatti jechuudha mana addaa isaaniif kennanii ammeenya kana qofa akka isaan hojjetanii fi qabeenya qofa akka isaaniif sassaabanii galchaniif manatti kan mindeeffatanii jiru jechuudha. Egaa mootichi sunis yeroo sanatti bara duuka bootaa kanatti jechuudha dubartiin kun jechuudha hafuura hamaa kanaatiin namicha kanaaf qabeenya galchitii jechuudha laala. Qulqulluun Phaawulos fi Siilaas egaa yommuu dubbatan gaafa isaanitti dhuftu jechuudha isheen ooda dubbachuu isheetiin maal gooti jedhaniif gooftaa isheedhaaf qabeenya hedduu galchiti jedhee hojii duuka bootaa jechuudha boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti dubbateera jechuudha laala. Dhugaa dubbachuudhaaf taadhaan jechuudha har'as jechuudha namoonni akkana addunyaa kana keessa guutaniiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e Phaawulos fi Siilaas illee hidhamaniiru jechuudha. Phaawulos fi Siilaas jechuudha deddeebitee isaan waan hordofaa turte. Yeroo isaan argitutti immoo namoonni kun namoota Waaqayyooti jettee dubbachaa turte jedha macaafa kanarratti. Maaliif hin beekti jechuudha. Sababiin isaa hafuurichi hin beeka isaan eenyu akka isaan ta'an nuunis eenyu akka ta'an hin kadhanna moo hin kadhannu. Namni kun isa gadamoo isa gadu isooma moo isooma hojii gaarii qaba moo hin qabu gaabbii gala moo hin galu Waaqayyotti laphee qulqulluun amanan moo hin amanu kan jedhu jechuudha hafuurri hamaan hin beekaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e xumbureen hafuurri hamaan keessa jiru yookiin qaallittiin kun jechuudha Phaawulos fi Siilaasiin gaafa argitu ilaa namoonni kun namoota Waaqayyooti jettiin namootan jechuudha. Kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee Phaawulos fi Siilaasiin waan rakkisteef jechuudha Phaawulos fi Siilaas gara isheetti dhufaniitu maal godhani maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin hafuurri hamaan dubartii kanarra teessee namoota rakkistuu fi hiitu qabeenya namaa sassaabdee gooftaa isheedhaaf galchitu maqaa Waaqayyootiin hidhamaa hojii keessan dhaabaa si olitti hidhamaa jedhanii keessaa gaggeessan hafuurichi siyyee keessaa bahee gaafa kana homaa hojjechuu dadhabde dubartiin kun gaafa kana eenyutu akkana godhe jedhamee gaafa gaafatamu naannoo kana keessatti Phaawulos fi Siilaas akka ta'e odeeffamuu jalqabe. Isaan boodee jechuudha gootichi biyya sanaa maal godhe Phaawulos fi Siilaasiin fuudhee gara hidhaatti darbattee dalaala. Bara duuka bootaatti iyyuu kana dubbachuun nama dhiisisaa ture ilaala. Hafuura hamaa abboomuun baasuun nama dhiisisaa ture ilaala. Har'as namoonni baay'een dhugaa kana otoo beekanuu dubbachuu kan isaan dadhabanii fi kanaafidha jechuudha. Sababiin isaa namoonni gochaa akkanaa hojjetan xiqqaa hanga guddaatti sadarkaa guddaarra warri jiran warra baagamotaan qabeenya hedduu kan qaban hedduun isaanii waan jiraniif namoota kanaan ni sodaatu jechuudha. Boru yoo dhiibbaan irraan ga'e hoo, boru yoo na ajjeesise hoo, boru yoo rakkoon irraan ga'e hoo maal rakkadhe jedhanii otoo beekanu otoo arganii ollaa isaaniitti otoo arganuu ni callisu jechuudha. Callisuun garuu numa mataa keenya nu miidha jechuudha. Phaawulos fi Siilaas hafuura hamaa kana gaafa hidhanii ofii isaanii qofa miti kan isaan fayyadan jechuudha. Naannoo sanirraati humna hafuura hamaa kanaatiin jechuudha omboreen tuni kan sassaabaa turte galii namticha kanaaf kan galchaa turte galichi isarraa dhaabbate warri kaan garuu kan jalaa guuramaa ture hin hafeefi jechuudha laala hin fayyadanii jechuudha. Ammas egaa hamma humna keenyaa nuti kadhachuudha malee sodaachuun nurra hin jiraatu sodaatinaa jedha miti macaafa qulqulluu irratti amani malee hin sodaatin jedhamee wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 50 irratti barreeffameera jechuudha. Sodaachuu kan qabnu nuti Waaqayyoodha jechuudha. Waaqayyoon gaafa sodaannu Waaqayyotti gaafa amannu Waaqayyoon sodaachuu jechuun immoo seera isaa abboommii isaa eeguudha jechuudha. Mana Waaqayyoo keessa dhugaadhaan deddeebi'uudha jechuudha. Kanaaf egaa fakkeessitoonni hedduun ni jiran. Otoo kana hojjetanuu mana Waaqayyoo kan deeman naxalaa uffatanii kan deddeebi'an namoonni akka isaan irratti hin beekneef gochaa hamaa kan otoo hojjetanuu kan raawwatan hedduu isaaniitu jiru. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo jabaachuun nurra jiraata. Amantaa keenyatti cimuun nurra jiraata. Amantaa hanga ija sanaaficaa yoo qabaattan gaara kanaan buqqa'ee deemi kootu jettanii yoo abboomtan isiniif ta'a jedhameera. Kanaafuu amantaa yoo qabaanne akka Phaawulos fi Siilaasitti humna hafuura hamaan irratti ergamu hunda ofirraa abboomuu hin dandeenye. Jireenyi kiyyaa qajeeluu dideera. Nan hojjedha namaa gadi ta'eera. Naaf darbuu dideera. Naaf siquu dideera. Hafuurri matatiin irratti ergamuu hin didu. Salaabinni irratti ergamuu hin didu. Qabeenyi yoon argadhe narkaa bada narkaa bittinnaa maallaqa qabachuu hin dandeenye. Fayyaa argachuu hin dandeenye. Jennee karaa adda addaatiin dhiphachuu dandeenya. Isa kanaaf furmaata kan nuuf ta'uu danda'u. Akkanatti haasa'uu qofa osoo hin ta'in isa kana beekuudhaaf kadhannaa sagadaan cimuun barbaachisaadha. Gaafa nuti sagannu, gaafa nuti kadhannu, gaafa nuti yeroo hunda mana Waaqayyoo deddeebinu, sabala deebinee gaafa nuti cuuphamnu, qannoonaa fudhannee gaafa nuti sagannu, gaafa gaabbii gallu, subaayee qabannee yaa Waaqayyo iccitii kana naaf ibsi. Jireenya kiyya keessa humna hafuura hamaa seenee na rakkisu ati narraa hidhi.
ani jireenya kiyya hunduma sitti dabarsee kenneera jennee gaafa nuti jireenya keenya dabarsinee dhugaan waaqayyotti kenninee kadhannu humni hafuura hamaa nu rakkisu barakata keenya eebba keenya suga keenya kan fudhatu hundumtu nagaa kan nu dhorku hundumtuu inni dhamaa jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa, kadhadhaa, sagadaa, soomaa, subaayii qabadhaa. Yaa waaqayyo cite kee naa ibsi, humna hafuura hamaatiin irraa fageessi. Israa'el irratti warra waaqayyoon amanan irratti hafuurri hamaan hojjetu jetteetta. Kanaaf hir'ina amantii kiyyaan ilaaleen jireenya kiyya irratti, gaa'ela kiyya irratti, fayyaa kiyya, maatii kiyya irratti humna hafuura hamaa kun akka hin hojjenne ati na gargaari, humna naaf ta'i, ergamoota kee naaf ergi jennee jabaannee kadhachuun nurra jiraata jechuudha. Akkuma macaafa qulqulluu irratti Yihuudaa boqonnaa 1:9 irratti yeroo qulqulluun Mikaa'elii fi seexanni reeffa Musee irratti wal mormanitti qulqulluun Mikaa'elii seexana nana waaqayyo sittaa dheekkamu sittaa faradu jedheeni jedha. Kan itti faraduu danda'an kan itti dheekkamuu danda'uun maqaa waaqayyootiin ofirraa hidhuu qabna jechuudha. Kanaafuu yoo akkaataa kanaan jabaanne humna hafuura hamaa kun maal ta'a? Nurraa hidhama. Haa ta'u malee egaa barnoota keenya keessaa akka hin baanee fi namoonni maaliif diiyaabiloosiin duukaa bu'u hafuurota hamootaa duukaa bu'u yoo jenne sababoota kanneen amma kaasne kanaaf diiyaabiloosiin duukaa ni bu'anii jechuudha. Egaan ijoollee waaqayyoo qophii keenya guyyaa irraa kana keessatti waa lama ilaalleerra. Jalqaba irratti namoonni hafuurota hamootaa duukaa maaliif bu'u kan jedhuu fi inni jalqabaa hafuurota du'oota jeeqan sana ofirraa ittisuuf furmaata argachuudhaaf jecha furmaata jedhanii hafuurota hamootaa duukaa hin bu'u jennee ilaalleerra. Lammaffaan qabeenya argachuuf, sooromuuf, kabaja argachuuf, ulfina argachuudhaaf hafuurota hamootaa duukaa ni bu'u jenneerra jechuudha. Kutaa sadaffaa keessatti immoo namoonni sababa maaliitiif hafuurota hamootaa duukaa bu'u kan jedhu immoo qabxiiwwan hafan waliin ilaallaa jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole namoota biraas hin barsiisa jettanii yoo yaaddan hiriyoota keessaniif sheer taasisaa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaaniin immoo namoota hunduma biraan gahaa. Subscribe gochuun dagatinaa. Jaallattanii filattanii waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Yaada gaafii yoo qabaattan koomentii irratti barreessaa. Atattamaan viidiyoo jedheen deebisiniif deebisa. Waaqayyoon hunda keenya faana ta'u guddaa galatooma. Wasbaata ለእግዚአብሔር